Magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Bokkuu Shananiitti miseensotni tajaajila poolisii hawaasaa leenji'aa turan eebbifaman. Miseensotni tajaajila poolisii hawaasaa eebbifaman kunneen guyyoota 30 heera mootummaa naamusaa fi seerota yakkaa irratti leenjii haaromsaa kan fudhachaa turan ta'uunis ibsameera. Bakka bu'aan tajaajila poolisii hawaasaa kutaa magaalaa Bokkuu Shananii Saajin Waaggaarii mul'ata akka kutaa magaalichaatti miseensotni tajaajila poolisii hawaasaa 150 ol leenjii haaromsaa fudhachuu himaniiru. Leenjii kana irratti wantoonni nuti xiyyeeffannee laachaa turre tokkoffaa yaada bu'uuraati akkaati waa'ee itti akka akkamittiin akka ittisan dursinee akka ittisuu keessatti wantoota baay'ee baratanii turan jechuudha. Inni lammaffaa jajjabina qaamaa kennamaa ture jechuudha. Ganama kan kennamaa ture sa'aatii tokkoof ganama subii kennamaa ture jechuudha. Inni sadaffaan immoo barnoota quunnamtii uummata faana akkamitti akka quunnamnu, uummata wajjin wal quunnamee akkamitti akka hojii hojjennu, quunnamtii mataa isaallee maal akka ta'e maalummaa isaa kan barataa turanidha. Inni kan biraan immoo odeeffannoodha jechuudha. Odeeffannoo maal akka ta'e, odeeffannoo akkamittiin akka funaannu, yeroo akkamii akka ta'e, eessatti odeeffannoo akka argachuu akka dandeenyu isaan kanaa fi kan kana fakkaatan leenjaa kan turan ta'uu isaaniiti jechuudha. Nageenyi guutummaatti kan mirkanaa'uu danda'u yoo hundi damee hojii isaatti gahee isaarraa eegamu bahatedha jechuunis ergaa dabarsaniiru. Warroota irra leenjan kanaaf seera kabachiisuu fi yookaan immoo olaantummaa seera kabachiisuu keessatti tajaajila poolisii hawaasaa kun deeggaraa poolisii waan ta'eef akkuma poolisiitti hojii isaanii halkaniif guyyaa utuu hin jedhin karaa danda'amuun yakka ittisuu keessatti gahee guddaa akka taphatan jechuun barbaada. Saganticha irratti kan argaman qajeelcha olaanaa poolisii magaalaa Adaamaatti itti gaafatamtuun kutaa olaanaa tajaajila poolisii hawaasaa itti aantuun koomaanderaa Dureettii Fayyoo tajaajilli poolisii hawaasaa guyyaa labsiin hundeeffamee hojii eegalee kaasee nageenyi waaraa magaalicha keessatti akka mirkanaa'u taasiseera jedhan. Keessattuu bara kana tajaajilli poolisii hawaasaa keenya sochii guddaa irra jira. Sochii olaanaa irra jiru. Keessattuu riifoormii irraa calqabnee riifoormii sana xumurree amma leenjiitti gallee jirra jechuudha. Leenjiin kun leenjii dandeettii cimsannaati jechuudha. Waan biraa osoo hin taane leenjii naamusaa, leenjii dandeettii cimsannaa kana kennaafii jirra waan ta'eef leenjii kennineefi uummata kana hamileetti horree gara hojiitti galchaa jirra waan ta'eef tajaajilli poolisii hawaasaa keenya sochii olaanaa gochaa jira, hirmaannaa guddaa gochaa jira. Kanaaf gaheen isaanii olaanaadha jechuudha. Kanatti fufsiisuuf kutaalee magaalichaa hunda keessatti ciminaan hojjetamaa jiras jedhaniiru. Walumaa gala akka magaalaa Adaamaatti hin raawwanne. Kuni kutaa magaalaa Bokkuu irratti leenjiin kuni reefu gana kutaa magaalaa afur nu hafaa jechuudha. Kutaa magaalaa afran irratti iyyuu bifa wal fakkaatuun leenjiin kun kennamaa jira. Walumaa gala isaa tajaajila poolisii hawaasaa kennas ta'e hawaasni bal'aan beekuu kan qabu tajaajila poolisii hawaasaa kana wajjin hidhanii nagaa fi nageenya uummata isaanii, nagaa fi nageenya magaalaa isaanii akka eegan, akka nu cinaa dhaabbatan odeeffannoo gahaa ta'e akka isaan nu kennan jechuu barbaanna. Kanarraan kan hafe garuu adeemsa hojii keessatti tajaajilli poolisii hawaasaa keenya naamusa cimaati isaan irraa eegama. Naamusa kana qabatanii naamusa akka poolisiitti kan isaan ijaaraa jiru waan ta'eef of ta'anii poolisii ta'anii dildila poolisii ta'anii hojii nageenyaa kana hojjechuu qabu kanan jedhu sanin qaba. Kanaaf uummanni kana hubate deeggarsa isaanii gochuu qaba kan jedhu sanin qaba jechuudha. Miseensonni eebbifamanis itti gaafatamummaatti kenname sirnaan ba'achuun hawaasa tajaajiluuf qophii ta'uu himaniiru. Karoorri nu qaban amma leenjii kana xumuranne gara aanaa keenyaatti deebinee kan saniin booda immoo zoonii keenyanis balqoonne dabareedhaan biiroo keenya aanota keenya keessatti mandara keenya keessatti waan gaggaarii waan uummanni jaalaturra waan immoo hawaasa hin jeeqne waan hawaasa maal jedhu hundarra kaan araarsaa kan dide immoo poolisiidhaaf dhiyeessaa waan akkasii hojjechuudhaaf murannoodhaan uummata hojjechaa jirrudha. Wantoota hawaasa keenya keessatti ijaaramanii waan namaatti jijjiiruu ta'an hawaasa eeruu uummataa keessatti dhaabbannee waarrannee akka qaama nageenyaa tokkotti waan uummata hin taane tokko kallattii seeratti dhiyeechaa turre. Ammas leenjii kana hanga guyyaa 30 asitti leenjine kana har'as taanaan bifa aduu osoo hin ta'in, rooba osoo hin ta'in, qorra osoo hin ta'in guyyaa oduu filannu uummata keenyaaf hin hojjennee waadaa galleerra.